qabdaa utaalee yeroon bitee ka'u utuu sinaan taanee abbaa koo furuu nan danda'u situ naaf dhidhiibee miidhamaa. Ashamaa harka fuune kabajamtoota hordoftoota maatii koo nageenyi waaqayyoo bakkaaf kallattii jirtanitti dachaasniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kodha waaqayyoof haa galatu. Nagaan na bira jiru sin biras akka jiru abdii guutuun qaba waaqayyoorraa. Baga nagaan isiniif ta'e baga nagaa taatan jaalatamtootaaf kabajamtoota koo isiniin jechuu jaaladha. Ammayyuu nagaa ta'a nageenyi waaqayyoo dachaasniif haa baay'atu. Hunduma keessan bakka jirtanitti egaa biiftuun guyyaa irraa viidiyoo haaraa qabattee karaa keessanitti dhuftee jirti. Viidiyoon ishee guyyaa irraallee seenaa namicha tokkoo kan dubbatudha. Seenaa kana keessa ergaa guddaatu jira. Hamma dhumaatti na dhaggeeffadhaa. Laayik share gochuun dagatina. Akkasumas mana kanaaf haaraa ol taatan saabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Viidiyoo keenya hordofaa isiniin jechuun dhaamsa godha. Bunnis jira, nagaanis jira, jaalallis jira, kabajnis jira. Oluma seenaa isiniin jetti biiftuuni. Egaa warreen immoo maatii koo taatan viidiyoo kee hamma dhumaatti daawwadhaa. Laayik share godhaa isiniin jedha. Egaa seenaan namicha tokko isinitti immoo dhufeen jira. Ergaa guddaa of keessaa qaba. Hamma dhumaatti na waliin tura isiniin jedha. Gara viidiyoo kiyyaatti yeroon darbu namicha tokkotu jira. Harka qalleeyyiidha. Harka qalleeyyiidha baay'ee jechuudha. Fuudhee haadha manaasaa waliin otoo jiraachaa jiru jireenya isaa garuu jijjiirrachuu hin dandeenye. Haadha manaasaa waliin walii galee inni karaa iddoo biraatti deemee akka hojjetee jijjiiramu haadha manaasaa mari'achiisee haadha manaasaa waliin walii galee haati manaasaa illee tole jettee jireenya jijjiirrachuudhaaf jecha haadha manaasaa dhiisee iddoo biraatti biyya biraatti deemee hojjechuu eegale. Otuma hojjechaa jirus waggaa tokko guute. Waggaa tokko booddee karaa haadha manaasaatti deebi'uudhaaf yaalee ture garuu hojjetee homaa harkatti hin qabannee ture. Akkamittan harka koo qullaa haadha manaa kootti deebi'a jedhee waggaa tokko dabalate. Ammas waggaa lammaffaa isaatti homaa wanti harkatti qabate tokko hin jiru. Ammallee harka duwwaa haadha manaasaatti deebi'uu gatii hin barbaanneef dabalatee hojjete. Ammas waggaa tokko utuma jedhu waggoota 15 lakkoofsise. Waggoota 15 hojjetee ka'ee ammayyuu ganaa birrii 3,000 qofa harkatti qabatee jira jechuudha. Garuu haadha manaasaa biratti deebi'uun dirqamatti ta'ee karaa haadha manaasaa biratti hiriyoota sooratee jira. Hiriyoota isaa waliin ka'anii gara biyya isaaniitti otoo deemaa jiranuu nama umriin isaa guddaa ta'e jaarsa tokkotti dhufanii jaarsa san bira gadi taa'anii waa'ee jiruu isaanii itti himachuu eegalan. Namichi kun waa'ee jalqaba isaarraa hamma amma yeroo sanitti jirutti hunduma isaa jaarsa kanatti himachuu eegale. Waggaa 15 guutuu haadha manaa koorraa fagaadhe jiruu koo jijjiirrachuudhaaf jedhee birrii 3,000 harkatti qabadheen karaa haadha manaa kootti deebi'aa jira jedhee itti himate. Jaarsichillee birrii 3,000 kana naaf kenniti anummoo gorsa 3 kan jireenya keetiif sii ta'u siifan kennaa jedheen. Namichi yeroodhaaf qirrisa jedhuyyuu birrii kan akkamittan kennee harka duwwaatti hafa jedhuyyuu tole jedhee birrii 3,000 san jaarsaaf kennee gorsa 3 mootu jaarsarraa fudhate. Gorsi inni jaarsarraa fudhate tokkoffaa karaa qaxxaamuraa hin deemin kan jedhudha. Gorsi lammataa immoo wanta sin galchine keessa hin galin kan jedhudha. Gorsi sadaffaan immoo ariifattee daftee murtoo hin fudhatin kan jedhudha. Gorsa 3 kana birrii 3,000 bitate jechuudha. Gorfames tole jedhees fudhatee jaarsa biraa deeme. Innis ta'ee hiriyoonni isaallee otuma deemaa jiranuu karaa qaxxaamuraatti dhufan. Hiriyoonni isaa karaa qaxxaamuraa san qabatanii deeman. Namichi garuu achuma dhaabbate gorsa jaarsaa dhaggeef yaadate. Gorsi jaarsaa gorsi inni jalqabaa karaa qaxxaamuraa hin deemin kan jedhudha. Gorsa jaarsaa waan yaadateef gorfamee hojiirra oolchuu dirqama waan itti ta'eef hiriyoota isaa biraa hafee karaadhuma sirrii isa deemaa jirutti itti fufee deeme. Hiriyoonni isaa garuu karaa qaxxaamuraa qabatanii deeman. Isas ta'e hiriyoonni isaallee otoo deemaa jiranuu itti alkanaa'e.
yeroo itti halkanaa'u kan namichi kun mana namaa balbala namaa rukutee na bulchaa jechuudhaaf gara mana namaatti otoo deemaa jiru oduu wayii dhaga'e. Odoon inni dhaga'e illee hiriyoonni isaa isa gatanii karaa qaxxaamuraatti kan deeman sun karaan isaan deemaa turan karaa bosonatti nama geessudha ture. Egaa hiriyoonni isaa hattuudhaan saamamanii akkasumas akka ajjeefaman oduu kana dhaga'e. Namichi kun baay'ees hiriyoota isaatiif baay'ee gaddee gorsa jaarsaatti garuu baay'ee gammade. Gorsa jaarsaatti gammaduu fi akkasumas dhaga'ee hojiirra oolchuu isaattis baay'ee tokko gammadee baay'ee tokko jaarsas galateeffate. Akkasumatti gadda kanas dhaga'ee gorsichattis gammadee egaa lafti halkan waan ta'eef balbala namaa rukutee namichi tokko dhufee jalaa banee mee na bulchaa jedhee gaafate. Abbichi manaallee buli jedhee balbala isaa banee fi mana isaatti ol seensise. Yeroo ol seenu haati manaa namicha sanii baay'ee fokkattuudha ture. Baay'ee tokko nama jibbisiiftii ture. Namichi kun haati manaa kee maaliif akkas fokkatte jedhee gaafachuu barbaadeeti. Garuu gorsa jaarsichaa yaadate. Gorsi jaarsi gorse sun gorsi inni lammaffaan maal jedha? Wanta sin galchine keessa hin galinii jedha. Gorsa kana erga yaadatee booddee maaltu na galche jedhee bareeda haadha manaa namichaa otoo hin gaafatin akkasumatti callisee bule. Buleet ganama irribaa ka'ee otoo deemaa jiru mooraa san keessatti hawultii baay'ee tokko arge. Namichis baay'ee tokkos gaafetti ta'e maalidha inni hawultiin gibbii kee keessa jiru mooraa kana keessa jiru jedhee abbicha manaa gaafate. Namichis akkuma ati balbala koo rukuttee na bulchinaan jette manni koo karaa gubbaa waan ta'eef namoonni karaa kana gubbaa deeman yeroo baay'ee balbala koo rukutanii na bulchinaan jedhu. Anis balbala koo banee fi akka isaan bulaniif mana kootti ol nan seensisa. Isaanis erga ol seenanii booddee haadha manaa koo yoo argani haati manaa koo baay'ee fokkattuu baay'ee nama jibbisiifti waan ta'eef haadha manaa kootiin natti kolfuu naqee qoturii anis nan aara. Yeroon aare nan ajjeese tanan mooraa kana keessa awwaala. Isaan kunniin awwaala jedheen. Ati garuu jedheen na bulchinaan jettee anis balbala si jalaa banee akka bultuuf ol si seensiseen ture. Haadha manaa kee maaliif akkas fokkatte jettee waan nan gaafanneef ajjeefamuu jalas baate. Irra deebistees immoo badhaasa argattee jedhee birrii 10,000 namicha kana badhaase. Namoonni ajjeefaman sun wanta isaan hin galchine keessa waan galaniif ajjeefaman. Namichi kun ammallee gorsa jaarsichaatti baay'ee tokko gammade. Akkasumas immoo ofiisaallee gorsa kana dhaggeeffatee hojiirra oolchuu isaatiif baay'ee tokko gammade. Wanta isa hin galchine keessa otoo hin galin nagaadhaan rafee bulee nagaadhaan mana sanii gammachuudhaan birrii 10,000 badhaafamee mooraa san keessaa bahee deeme. Otuma deemuu lafti itti halkanaa'e. Itti halkanaa'ullee garuu mana haadha manaa isaatti dhiyaatee waan jiruuf balbala yeroo rukute haati manaa koo raftee jirti. Amma maaliifan hirribaa kaasa? Ofumaa kiyyaan suuta jedhee banadhee ol seenaa jedheetoo suuta jedhee banatee ol seene. Yeroo ol seenu haati manaasaa dargaggoota lama gidduu seentee raftee jirti ture. Namichi kun baay'ee tokko gadde, baay'ee aare. Aarii keessa isheellee ta'ee dargaggoota kana lamaanillee ta'e ajjeesuudhaaf jecha cuubee fudhate. Haa ta'u garuu otoo hin ajjeesin dura gorsa jaarsichaa yaadate. Gorsi jaarsichaa maal jedha? Inni sadaffaan ariifattee daftee murtoon fudhatin jedha. Gorsa kana waan yaadateef akka aariin taaneeti cuubee lafa godhee gadi bahee ala taa'ee bule. Laftis ni bare. Haati manaasaa ganama lafa barii balbala yeroo banattu abbaa manaa ishee mooraa ishee keessatti argatte. Baay'ees gammadde. Abbaa manaa koo baganaa dhufte jettee itti maramtees nagaa gaafatte. Nagaa gaafattees ijoolleen dargaggoonni kun lamaan ijoollee keedha. Waggaa 15 har'aa yeroo ati hojiidhaaf jettee
adeemtu san garaatti naafan lakkoo dhalatan amma garuu dargaggoota ta'anii si eeganii jettee itti himte. Namichi kun baay'ee rifatees akkasumas gorsa jaarsichaas baay'ee itti gammade. Hojiirra oolchuu isaattis baay'ee gammade. Namichi kun otoo akka aariitiin cubeedhaan haadha manaasaas dargaggoota lamaan sanis kan ajjeesu ta'e haadha manaasaa fi ijoollee isaa lamaan ajjeese jechuudha. Garuu gorsi jaarsichaa baay'ee waan isa fayyadeef gorsa jaarsichaattis baay'ee gammadee ofiisaatiifis hojiirra oolchuuf baay'ee gammadee jedhama. Birrii 3,000 kafalee gorsa 3 kan jireenya isaatiif ta'u kan lubbuu isa oolchu kan balaa isa oolchu argatee haadha manaasaa fi dargaggoota isaa lamaan ijoollee isaa lamaan otoon argin waggaa 15 guutuu otoon argin isaan kophaa isaaniitti guddatan waggaa 15 booddee argatee gammachuudhaan jiraachuu eegale jedhama. Egaa seenaan kun seenaa ergaa guddaa of keessaa qabudha. Nama gammachiisalleedha. Gorsi inni jalqaba karaa qaxxaamuraan deemin jedha. Anillee sinan gorsa dhaggeeffadhaa. Karaa qaxxaamuraan deemina. Gorsi inni lammataa wanta sin galchine keessa hin galin jedha. Kanarratti illee sinan gorsa dhaggeeffadhaa. Wanta sin hin galchine keessa hin galinaa. Gorsi inni sadaffaa ariifattee daftee murtoo hin fudhatin jedha. Kanallee sinan gorsa dhaggeeffadhaa. Ariifattanii daftanii murtoo hin fudhatinaa. Maaliif seetan? Karaa qaxxaamuraas yoo deemtan karaa sirriirraa karaa badaatti deemtu jechuudha. Karaa isa sirriitti karaa mana keetti si galchuu dhiistanii karaa bosonatti nama geessutti deemtanii saammamtanii lubbuus ba'uu haga geessanitti saaxilamtu jechuudha. Wanta nama hin galchine keessa galuun illee balaa addaatiif nama saaxila. Akkasuma ariifatanii dafanii wanta ta'e murteessuun illee rakkoo guddaa irratti nama buusa jechuudha. Kanaafuu karaa qaxxaamuraas hin deeminaa. Wanta sin hin galchine keessas hin galinaa. Ariifattanis daftanii murtoo hin fudhatinaa. Namichi kun birrii 3,000 kafalee gorsa kana 3 fudhate. Gorsi kun 3 garuu baay'ee isa fayyade. Lubbuu isaas ni oolche. Balaa jalas ni oolche. Haadha manaa fi ijoollee isaa lamaanis ajjeesuu jala baase jechuudha. Egaa meeqaa keenyatu gorfamnee gorsa san dhageenyee hojiirra oolchina. Gorfamuun qofa miti, dhaga'uu qofa miti, hojiirra oolchuus qabna. Wanta gorfamne tokko amma fakkeenyaaf wanta tokko hin godhin yoo jedhamne yeroodhaaf ishii jennee garuu duuba garagarree kan goonu yoo ta'e nuti gorsa san hin fudhanne jechuudha. Hin godhin jecha nuun jedhame san ishii jenne malee hin fudhanne hojiirra hin oolchine jechuudha. Kanaafiyyuu gorfamne hin godhin hin tuqin wanta jedhamne tokko yeroodhaaf fudhanne kan hojiirra hin oolchine yoo ta'e homaa bu'aa wayiitu hin qabnu jechuudha. Kanaafiyyuu gorsa namaa gorfamne hojiirra oolchuun dirqama nutti haa ta'u. Wanta dhageenye tokko hojiirra oolchuun dirqama nutti haa ta'u. Dhadhaa ibidda bu'ee gurgurra jechuudha. Egaa namichi kun seenaa kana hedduu tokkoon itti gammade jechuudha. Kanaaf isiniif qoode ergaa guddaas akka qabu abdii guutuun qaba. Gorsa 3 birrii 3,000 bitannee hojiirra oolchine garuu birrii 3,000 olitti namaaf ta'a jechuudha. Egaa namichi kun haadha manaa fi ijoollee isaa lamaan waliin gammachuudhaan jiraachuu eegaleetiin hin jiru. Seenaan koo asuma irratti xumurama. Hamma dhumaattis waan na waliin turtaniif galatoomaa. Yaada keessan saanduqa koomentii jala kaa'aa. Dogongora jiruuf immoo na oolchaa isiniin jedha. Wanta irraa hubattan saanduqa koomentii jala naaf kaa'aa. Akkasumas immoo seenaa akkanaa kana akkan isiniif fiduu yoo barbaaddan dabalataan illee saanduqa koomentii jalatti kaawwachuu ni dandeessu. Saanduqni koomentii koo yeroo hundumaa banaadha isiniin jechuun jaaladha. Gaafii soo barbaadan gaafachuu dandeessu. Biiftuun immoo gaafii gaafattaniif deebii qabattee akka dhuftu homaa shakkii tokko hin qabdu isiniin jechuu jaaladha. Amma namaatti waan waliin turtaniif galatoomaa baay'ee kanan isin jaaladhu baay'ee kanan isin kabaju. Hordoftootaaf kabajamtoota koo bakka jirtanitti nagaa waaqayyo keessa jiraadha. Amma viidiyoo isa lammataatiin walitti deebinutti turtii gaarii.
utaalee yeroon bitee ka'u utuu sinaan taanee abbaa koo furuu nan danda'u situ naaf dhidhiibee miidhamaa